irreechi waaqeffannaan adda ta'uu hin danda'u. Gaafati irreechi shirkiidha jettu gara. Irreechi shirkiidha gaafati jettu asumaa gabba'eetiyyuu kunoo yeroon tonni gartee irreechi maarreedha jedhee dubbatu kuni seeraan wal gaafana seeraan iswaadha gaafa jettu asii wayyoo islaamummaa viidiyoo kanaan. Siidhaa Rabbi tokkicha gabbaru ka isatti waa tokko hin sharraksiisne ka isatti waa tokko hin fakkeessine fakkaataa kan hin qabne isa qofa otoo gabbartu ati duuteena Rabbi biddaan sin gubuu. Bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله. إجان على يرو رتي وان ديما جرتي جبابا جيبي جبابا ويسيني كنا الناس قاعدتي واي أمانتاتي في الريت خناتي. دران درسي رب سبحانه وتعالى أجرتي أمة مسلمة ور أمانتا إسلام ما كبرت نموت أجرتي ورفتو أجرتي إسلام ما كبرت إسلام ما شو وانا برامتي. الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. جتشو رجعون تفاني تجافة دي إسلام يجون دروان درس أفاني أرمو تجافة إيكمو الإسلام إسلام ما جتشوني الاستسلام بوتامو الأجرتي ما جل بوتامو الأجرتي الاستسلام لله ربي بوتام مين سيكون مالي waan rabbiin gartee itti se'ee gartee ajaja gochuu fudhatudha jechuudha. Ammas walinqiyaadu lahu bixxaa waan rabbiitti se'ee hunda hojjechuutu islaamummaa jedhama. Tokko kun walkhuluusu min ashirkii waan rabbiitti fakkeeffamu hundarraa qulqulleessuu of qulqulleessuu gartee rabbiin malee gartee kan waana godhu hin jiru jettee rabbiif gabbara hunda kennuutu gartee islaamummaa jedhama jechuudha. Haadha hoo islaam. Amma namootni biraanii gaafa dubbatan islaama jechuun nageenya jechuudha. Islaamii jechuun nageenya jechuudha jedha. Egaa wanti inni asirratti dubbatu barbaadu namni gaafa islaamummaa qabatu waan hunda gartee gabbara, kadhannaa, salaata, soomana akka of gargaarsifachuu hunda gartee rabbiif galchuudha. Maaliifii haqqullahi ala libaadi haqni gartee rabbiin gabroota isaarraa qabu tokkoffaanii allaa yu'adhibahum isaan qixaatu dhabudha gartee jedha. Siidhaa rabbi tokkicha gabbaru ka isatti waa tokko hin sharraksiisne ka isatti waa tokko hin fakkeessine fakkaataa kan hin qabne isa qofa otoo gabbartu ati duuteena rabbi biddaan sin gubuu jechuudha. Kun haqati rabbiirraa qabdudha. Haqni immoo rabbi subhaanahu wa ta'aalaadhaa gabroota isaarraa qabu nama islaamaarraa qabu maali jechuudha allaa yushrikuu bihi shay'an gartee rabbitti sharraksiisanii rabbiin gabbaraa asii waa biraa itti fakkeessuu dhabuudha. Kun shirkii jedhama. Shirkii jechuun egaa amma egaa seeninii namootni islaamaa gartee ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam akki jedhanii وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. أمتي gartee an islaamummaa qabannee jedhanii afaan dubbatan kun ganaa bakka 73 qoodamanii gartee 72 qoodaan gartee namootni gartee qooda 72 gatti qoodaman hundi siidhaa jallattoota gartee warra ibiddaa jechuudha. Nama tokko malee yookaan immoo garee tokko malee jechuudha. Gareen tokkoon suni nama gartee karaa rabbiin ajajurra deemanii karaa gartee nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam itti dhufan hordofanii akkasuma gartee karaa hordoftoonni yookaan immoo bakka mootoleen amiironni moomintoota afran hordofantiyyi warra firqaa nagaa baate sanidha jechuudha. Kanaaf uummanni muslimaa arramimmee gaafa hordoftoota amantaa muslimaa ta'anii kan isaan hordofan laa ilaaha illallah jedhanii Muhammad ergamaan alayhi salaatu wassalaam jedhanii itti amanan miti osuma gartee gaafa dhalootni rasuulaa jedhanii jira dubbatan gaafa guyyaan sun ga'u ni ayyaanessan moolida jedhanii moolida sana albaasaa oolanii dabarsan jechuudha. Lakkii moolida dhaloota rasuulaa kabajuun bidaadhaa. Bidaa jechuun waan guyyaa keessa uumamteedhaa dhiisaa jedhetee muslimatti dubbata ture jechuudha. Akkasuma gartee nama nuti islaama jedha rabbi tokkicha jedha asiin immoo sheekanaa Hussein asiin nabi Muhammad alayhi salatu wasallam nabiyyiidhuma iyyuu gabbaruun nabiyyiidhuma of gargaarsifachuun nabi Muhammad alayhi salatu wasallam
isaanuma gartee bakka isaaniif hin malle yoo ka'anii kun shirkiidha lakkii kun akkas ta'uun qabu. Nabi Muhammad ergamaa ummata muslimaatti malee ergaa rabbii irraa fidanii ummataan ga'an malee anis immoo alayhi salatu rasuulis immoo gartee laa tatruduni kama aqradat an-nasara Isa ibn Maryam daanga dabartanii wasana nabaastanii gartee booda rabbuunaan jedhina. Kanaaf gidduu batanii jiran Nabi Muhammad alayhi salatu garbicha moo rabbiif bitamaadha. Isaanis hin soomananii hin salaatanii hin rafanii nyaatanii deeman jechuudha. Kanaafuu ummanni ani muslima jedhaa dhaloota rasuulaa kabajnaa jedhanii amantaa islaamaa keessatti gartee bidaa fidanu akki lakki sirriin jirtu dhiisaa argaa jirtan jechuudha. Akkasuma gartee khawaarijaa jiranii, shi'aa jira, raafidaa jiranii jarri kun hunduu sirriin jirtan dhiisaa bidaa godhaa jirtanii, shirkii godhaa jirtanii walaa tajaalu lillaahi andaadan aboo kun shirkiidha dhiisaa jedhee muslimni musliimoota dubbataa jira jechuudha. Egaan as deebi'anii immoo gaafa irreessa kana jechuudha. Irreechi otoo amantaa namatti hin bu'in wal irreechi kun amantaadha jechuudha. Amantaa ta'uusaa abbaa gadaa bayyanoo sanbatuu nama jedhamu gaafa gartee bara 2017 Minisootaa deemanii abdii fiixee gaazexeessaa abdii fiixee OMN irratti maal gaafate? Asirratti waaqeffannaa fi irreechi adda adda jechuudha. Irreechi waaqeffannaan adda ta'uu hin danda'u. Waaqa dhaqxee galateeffatta. Akkamitti waaqa galateeffatta waaqaan galateeffattu adda ta'uu danda'a. Si keessa jira. Gaafati irreechi shirkiidha jettu gara. Irreechi shirkiidha gaafati jettu asumaa gabbadheetiyyuu kunu yeroon tolmoo maal jedhan kuni namni gartee irreechi maarreedha jedhee dubbatu kuni seeraan wal gaafanna seenaanis wal gaafanna jedhe. Irreechi amantaadha malee aadaa miti. Aadaanis immoo aadaan haga oromummaan aadaan gartee jechuudha islaamummaatti hin bunetti aadaa kamuun akka uffannaa ni uffannaa waan gartee islaamummaan falasin hunda wajjin ni goona jechuudha. Man tashabbaa biqawmiin fahuwa minhum falas dhumatee barumti biraan jiru. Gaafa atasii masjida dhaabbataa hajjii godhaa egaani nuti namoota amantaa islaamaa hordofaa waggaatti gartee hajjiidhaaf deemanuu kan isin hajjii dhaqxanii fi kaabaa waa isiniif godhaa miti. Namni asii bahee hajjii deemee kaabaa ati waanaa goota dhagaadhaa ati waanaa goota yoo kadhatee hajjii isaa badeera. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu gaaf tokko gartee Hajar al-Aswad kana kaabaa kana dhungata ture. Yaa dhagaa jedheen ati dhaguma jedheen dhagaadha wanti maqaan biraan qabdu ati dhagaadha. Dhagaa ta'e immoo gartuu sin dhungadhu waanaa gootaafis miti garuu kan ani si dhungadhu osoo rasuulli sallallahu alaihi wasallam si dhungataa isaanii jiru si arguu baadhee watakka gartee sin dhungadhu ture jedhe. Gaafa kana kaaba waasii hin godhu waasiif hin godhu. Gaafa hajji asii deemtu kaabaa kana gatu waanaa godha yookaan dhagaachitu waanaaf godha jettee yoo qalbiitii kana iyyatu taate hajjiin kan kee baddeetti jechuudha. Maaliif qulqullummaa miti shirkii irra jirti. Kana beeke jechuudha. Egaan gaafati irreechi lakkii amantaadha irreechi dirreen irreecha namni dhaqu shirkii hojjeteera islaamummaa irra ba'eera toobatuu barbaada gaafa jettu asii wayyoo islaamummaa inni kun gartee maarreedha tokkummaa keenya balleessaa maal keenya gootettaa maarree hin jiru boo. Jaallattee jibbitee amantaa irreechi gartee amantaa waaqeffannaati. Namni musliimaa islaamummaa keessa dhaabbataa achi dhaquun shirkii balleessee jira jechuudha. Maaliif viidiyoo jira kun viidiyoo kan namni achitti salaatu kan namni muudu kan namni gartee maal godhu ila viidiyoo kanaan.
Itti irreechii fi amantaan waaqeffannaa adda adda ta'e. Otoon isa laatu asitti salaataa jiran achitti gartee dhagaa muudaa jira muka dibaa jira kun shirkiidha kanas amantaadha waan ta'eef. Kanaaf gaafa nuti warra ummoota musliimaatti isaa boosiin bidaa godhaa jirtan isin shirkii godhaa jirtan jennee itti himnu itoo islaamummaa maqaa islaama jedhu wajjin qabnuti. Maqaa islaama jedhu wajjin qabaataa jirra. Garuu adeemsi itti deemaa jirtan sirrii miti islaamummaan kana jechuu jennee gaafa nuti dubbannu ahbaash amma laa ilaaha illallah numa jedha rabbi tokkicha numa jedha haqiiqaan isaanii. Garuu qur'aana waan islaamummaa faallessu hunda fideetti gaafa kana adda adda baana jira maqaa islaama jedhuuf nuti tokko ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Akkuma nuti Oromoo jenneen Oromoon kun Oromoo bakka hedduutti qoodamu. Oromoo Islaamaa, Oromoo Kiristaanaa, Oromoo waaqeffataa, Oromoo gartee Pirotestaantii fi wantoota hedduu namni amantaa hedduu qaban ture jechi Oromoo jedhu isaan irratti ni waamu. Akkasuma hordoftoonni amantaa Musliimaa kan amantaa hedduu hordofan amantaa laa ilaaha illallah jedha. Islaama ofiin jedha. Waan islaamatti hin ajajne hojjetan hundi isaanii waan isaan islaama taaneef tokko ta'uu hin dandeenyu nuti. Waan isaan islaama taaneef tokko ta'uu hin dandeenyu. Baay'ee walirraa fagaata. Kanaafuu nutis Oromoo ta'a waan gartee islaamummaan dhorgu wajjin hojjenna jechuun waan fakkaatu miti kun abadan. Akkuma gartee nuti namootni islaama ofiin jedhan wantoota bidaa dhaloota kabajaa muudaa qabrii gabbaraa sheekanaa Huseen dirree garaagaraa deemaa guyyaa akkasii dhagataa guyyaa akkasii hidhataa deeman islaama waan taaneef nuti tokko miti jechuudha. Adda adda fagoo nuti wajjin hin nyaannu wajjin hin dhugnu isaan immoo keessattuu. Kaniif akkuma abbaan gadaa bayyanoo jedhani amantaan irreechi amantaa waaqeffannaati. Akkasuma dirree irreechatti kan argamaa jiru muudaa fi salaataa fi kadhannaadha. حديث توكيتي إسنتي ما فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يو كذا شو البدر ربو ما كذا ربي كنا نقول جميل يو قرتي قرقار سفر بدر ربي قرقار سفر وجد أما الريت شركي تقول ما كأي الريت جلوك فهمتي نموتني دون ما جدا الريت كينا هاجدا مثيره الريت كينا قافت جتو maal wanti kun amantii agarsiisa jechuudha. Amantaa waan ta'eef annuti immoo irreen keenya rabbi tokkicha malee irreecha miti jechuudha. Muka dhagaa miti. Kaniif jechi isaa shirkii. Gochaan asitti hojjetamu shirkii. Kana islaamummaan balaleeffata waan ta'eef guutummaan guutuu shirkii gaafa jedhu arrabsamuu hin qabu namni. Kana beeka ifaaf bilisa jechuudha. Irreechi irree keenya. Amma immoo irreechi dirree nagayaatii jedhani. Irreechi nagaya. Nuti immoo nageenyis rabbi kan nagaa barbaannus rabbi irraa kan nagaa nu godhus rabbi malee dirree laga bishaan miti. Inumaa dirreen gartee irreechaa dirree itti gartee qulqullaa'anii galanii waan hundarraa gaafa jedhu amantaa ta'uu agarsiisa. Dirree qulqullootaati. Akkas jechuun nuti gaafa namni musliimaa gaafa seera hundi guute hajjii dhaqee hajjii namni hajjii godhee cubbuu hundarraa qulqullaa'ee galaatti beennaa miti akka sadiisa isa. Yoo asii qabeenya namaa guuree dafqa namaa guuree achitti jecha gartee hin barbaachifne deebi'ee dubbate hajjii hin godhin. Kaniifi jarri irreechis dirree qulqullinaa dirree cubbuurraa qulqullaa'aa waan ta'eef kan cubbuurraa si qulqulleessu immoo waan ati waaqeffattu waan ati gabbartu miti akkamitti irreechii fi amantaan gargar ta'e. Kanaaf arrabsamuu hin qabnu namni walirra arrabsuu hin qabnu irreechi gabaabumatti amantaadha. Namni musliimaa immoo achi dhaquu hin qabu. Abbaan fedhe hin naqa. Abbaan fedhe hin dhiisa. Garuu dhorguudhaa fi erguu irratti aangoo hin qabnu dandeettii hin qabnu. Itti himuun immoo dandeettii hin qabna jechuudha. Abbaan fedhe fudhatta fedhu dhiifta.
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما عليك إلا البلاغ المبين dirqama gartee namni an dubbadhee fi an irreechi shirkiidha jedhee fi nam tokko irreecharraa dhorguu hin danda'u. An irreechi amantiidha jedhee fi amantii sana irreecharraa nama deebisuu hin danda'u. An dhorgeef namni hin dhorgamu, an dhaqeefis gartee an dhaqaa jedheefis namni hin dhaqu. Garuu dubbachuun mirgan qaba, himuun mirgan qaba jechuudha. Waan amantichi tajaajilu waan ta'eef la'alla namni tokko ittiin gorfamuu danda'a. Kanaaf irreechi gabaabumatti maali? Amantiidha. Dhaquunsa maali? Shirkiidha. Bakka waan gartee rabbii gaditti falaata jaalu lillaa hin daadan rabbii fakkaatan godhina bakka gartee rabbii gaditti waa gabbaramu hin dhaqina namni gartee bakka sadaqeessi isaanuma irraa jimitire kanaaf hin dhaqina siin jedhe shirkiidhaa siin jedhe jecha kanaaf jecha arrabsamuu hin qabnu namni gartee namatti duuluu hin qabu amantii seeraanis kan gaafatamnu yookaan seeraan wanti nu gaafachiisu hin jiru amantaadha wal kabaja oromummaa hin qabnaa Oromummaa jecha Oromoo jedhu akkuma nama gartee Islaamummaa hordofaa waan Islaamummaa addaa waan Islaamummaa hin ajajne hojjetuun tokko hin taane isiniinis bakka amantaa faalleessutti tokko miti. Bakka amantaa wajjin deemutti tokko miti. Dhumate. Jecha isaan irraa dhageenya waan ta'eef.